Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Dirribaa Yaleen jedhama. Tarii namoonni yeroon seelluga yookaan giraamerii afaan Ingilizii afaan Oromootiin ibsatti kennee barsiisu YouTube chaanaalii kanarratti warri sagalee koo dhageessanii beektan jirtu jedhee yaada. Har'a immoo barumsa gara biraa mata duree hafuuraa of keessaa qabu tokkoon qabadhee dhufe. Yeroo tokko bara 2016 keessa kitaaba tokko kitaaba mata dureen isaa faarfannaaf tajaajila faarfannaa jedhu barreessee kitaabni kun maxxanfamee namoota bira ga'eera. Tarii namoonni argitan jirtu jedhee yaada. Kitaabni kun waa'ee faarfannaa dubbata. Macaafa qulqulluun waa'ee faarfannaa maal dubbata? Faarfannaa yoom jalqabee? Eessatti jalqabee? Akkamitti immoo babal'atee isa jedhuu fi addumaan immoo bara keenya keessas seenaa faarfannaa afaan Oromoo waa'ee babal'achuu isaatii wanti ni dubbatu jira. Kan biraan kitaaba gara biraa tokko immoo mata dureen isaa jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos kitaaba jedhu tokkos barreessee kitaabni kunis maxxanfamee namoota bira ga'ee ture. Har'a waa'ee isa kanaan dubbadha waan ta'eef yookaan barsiisa waan ta'eef amma bal'inaan hin dubbadhu booddeetti dhufnaa. Kitaabi gara biraan sadaffaan tokko immoo mata dureen isaa jireenyaaf tajaajila Yesuus Kiristoos kitaaba jedhu tokkos barreessee kitaabni kunis maxxanfamee namoota bira ga'ee ture. Egaa kitaabni kun yeroo adda addaatti maxxanfamee namootaaf dhiyaatu iyyuu malee namoonni argitanii wanta gaariidha. Jabaadhu Waaqayyo si haa gargaaru jettanii anis Waaqayyo guddaa isin eebbisu fayyaa ta'a jechuun barbaada. Kitaabni kun tarii ammas taanaan hardi koppiin isaa maxxanfamee gabaarra hin jiru. Garuu immoo namoonni bifa adda addaan dhimma itti yoo barbaadan Amaazoon irra jira waan ta'eef maqaa kootiin yoo achirra seentan Dirribaa Yalee yoo jettan iyyuu argachuu dandeessu jechuudha kitaaba kana. Egaa kitaabni kun eegdannii maxxanfamee namoota bira ga'e booddee yaadota adda addaa walitti qabu yaadeen ture. Namoonni akkamitti ilaalan kitaaba kanaas jedhu yaada tokko tokko qindeessuuf yaalii godheen ture. Yaadan walitti qabu yaadirraa qabxii gurguddaa lama nu badde. Tokkoffaa namoonni umuriin isaanii keessumaa waggaa 45-50 isaa ol ta'anii jechuudha. Kitaaba kee argineerra yoo dubbisnes hin jaallanna turre. Garuu muuxannoo yookaan beekumsa qubee laatiinii yookaan barreeffama afaan Oromoo dubbisuudhaaf hin qabnu waan ta'eef dubbisuu hin dandeenye jedhan. Sirriidhuma wantichi ta'uu danda'a. Kanaaf maali yaadee erga namoonni bifa kanaan otoo dubbisuu barbaadanii dubbisuu waan hin dandeenyeef immoo dubbisuu dhiisanii ani immoo maaliifan filmaata gara biraan barbaadu isa jedhuufanii barumsa kanaa bifa viidiyootiin qopheessuuf yaalee jechuudha. Yaanni inni gara biraan bara kana akkuma hundumti keenya beennu amma bara ammayyummaan guddatee teknooloojiin bifa garaagaraatiin baay'ee guddateedha waan ta'eef namoonni hojii daldala isaanii, tapha isaanii, barumsa isaanii wanta baay'ee nuyi asitti tarreessinee fixuu hin dandeenye karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa beeksifatu yookaan immoo barsiisu akka namoota bira ga'uuf godhu. Egaa gara amantootaatti deebisnee yoo ilaalle gara kiristaanotaatti deebisnee yoo ilaalle hin jiru jechuudha yoo baannellee hamma baay'ina keenyaa fi hamma silaa namoota hojjechuuf mala barumsi qabiyyee hafuuraa of keessaa qabu miidiyaa hawaasummaa garaagaraarra hin jiru. Baay'ee xiqqoodha. Kanaaf anis namoonni miidiyaalee hawaasummaa garaagaraarraa maal baratu isa jedhu ilaaluus yaaleera. Inni kun baay'ee xiqqoo ta'uu isaarraa kan ka'e ani immoo egaa barumsa kanaa bifa kanaan yoon gara YouTube'itti fide namoonni irraa barachuu danda'u jedheeni yaadee barumsa kana qopheessee jechuudha. Egaa gara barumsa keenyaa irratti yeroo deebinu waa'ee kitaaba isaa lammaffaa waa'ee jireenyaaf tajaajila Phaawulos isa jedhu dubbadhaa jechuudha. Kitaabni kun baay'ee kitaaba bal'aadha. Ani yeroo yeroottan barumsa kana qopheessee viidiyoo isaa YouTube chaanaalii kanarratti gadhiisa waan ta'eef namoonni akka barumsi kun yeroo yerootti isin qaqqabu barbaadan YouTube chaanaalii Dirree Afaan YouTube jedhu kana yoo subscribe gootan yeroo yerootti barumsi koo isin qaqqabaa jechuudha. Egaa kallattiidhumaan gara barumsa keenyaa irratti yoo dabarree fi waa'ee jireenyaaf tajaajila ergamaa Phaawulos jedha mata duree waliin galaansaa barumsi keenyaa irraa garuu addumaan ergamaa Phaawulos eenyu ture isa jedhuun waa'ee tajaajila isaatii waa'ee adeemsa hojii wangeelaa isaatii waa'ee xalaa barreessuu isaatii gadi fageenyaan har'a ilaalutti otoo hin ce'in fuula dura namni kun dhuunfaatti iyyuu eenyu ture isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa jireenya ergamaa Phaawulos ilaaluudhaaf
qabxiiwwan nuti ilaallu tokko tokko jiru. Qabxiiwwan nuti kaasuu dandeenyu keessaa tokko tokko fakkeenyaa fi ergamaa Phaawulos eenyu ture isa jedhu qabxii tokkoffaan waa'ee bara dhaloota isaatii ilaalla yookaan ergamaa Phaawulos eessatti dhalatee isa jedhu wajjin ilaalla. Qabxiin kun eenyummaa nama tokkoo ibsuu keessatti qooda guddaa qaba. Barri dhalootaa nama tokko. Fakkeenyaaf numtiyyuu bara keenya kana keessatti yoo ilaalle yeroo waraqaa eenyummaa baafannu yookaan yeroo jalqabaaf mana barumsaatti galmeeffamnu mana barumsaa seennu mucaa ijoollee taane jechuudha. Yoo paaspoortii baafanna ta'e yookaan qacarriidhaaf muka garaagaraa guunna yoo ta'e barri dhalootaa hin gaafatama. Sababiin isaa eenyummaa nama tokkoo ibsuu keessatti ga'ee addaa qaba waan ta'eef. Kan Phaawulosis akkasuma gaa haa ta'u iyyuu malee ergamaa Phaawulos immoo bakka dhaloota isaatii macaafa qulqulluu keessatti waanuman ofii isaatiif dubbate irraa kaanee bakka dhaloota isaatii gaarii goone beennaa jechuudha. Ifaa godheedhuma wanta ofii isaatiif dubbate irraa. Fakkeenyaaf ergamoota boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Ani Yihuudiidha. Qiliiqiyaa keessaa Xarseesittan dhaladhee addana Yerusaalemittan guddadhee jedhee dubbata. Phaawulos bakka dhaloota isaatii ofiidhuma isaatiif bifa kanaan ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf Qiliiqiyaa jedhee bakka Phaawulos maqaa dha'u kun bara sana keessaa biyyi Sooriyaa jedhamu tureera. Biyya Sooriyaa keessaa kutaa biyyaa tokko ture Qiliiqiyaan zoonii tokko ture. Qiliiqiyaan immoo magaalaa addaa yookaan magaalaa guddittii Xarsees jedhamtu qabdi turte. Sooriyaan jira. Sooriyaa keessa kutaan biyyaa Qiliiqiyaa jedhamu jira. Qiliiqiyaan immoo magaalaa guddittii Xarsees jedhamtu qabdi turte. Waan ta'eef Phaawulos achitti akka dhalatee nutti himaa jechuudha. Dabalataan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 39 irra yoo ilaallesi yaaduma kana fakkaatu jira waan ta'eef bakka dhalootaa ergamaa Phaawulos ilaalchisee yaada kana hubachuun hin danda'amaa jechuudha. Yaadni gara biraan nuti waa'ee nama kanaaf kaasnu inni lammaffaan bara dhaloota isaatiiti. Yoom dhalata? Lammaffaa yoom dhalate? Bara dhaloota isaatii jechuudha. Bara dhaloota ergamaa Phaawulos ilaalchisee macaafa qulqulluu keessatti innis ofii isaatiif wanta dubbate hin qabu. Namni gara biraanis wanta dubbatee barreeffame hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee hayyoonni macaafa qulqulluu qabxii lama kaa'u. Tokkoffaan ergamaa Phaawulos dhaloota Kiristoos dura bara 5ffaatii kaasee hamma dhaloota Kiristoos booddee bara 10ffaa gidduutti isaan kun dheerina waggaa 15 kaa'u bara 10ffaa gidduutti hin dhalatin hin hafnee jedhanii warri dubbatan jiru. Kun yaada tokko ilaalcha namoota akkasitti yaadanii tokko jechuudha. Egaa namoonni akkasitti dubbata kun callisaniidhuma lafaa kaanii tilmaaman otoo hin ta'in seenaawwan garaagaraa taateewwan bara sana turanii adeemsa saayinsii garaagaraa hordofanii tilmaaman. Yaadni lammaffaan immoo ergamaa Phaawulos addumaan dhaloota Kiristoos booddee bara 5ffaa keessa dhalateera jedhanii warri dubbatan immoo jiru. Warri lammaffaan immoo ergamaa Phaawulos dhaloota Kiristoos booddee bara 5ffaa keessa dhalatee jedhanii warri dubbatan immoo jiru waan ta'eef waa'ee bara dhalootaa nama kana ilaalchisee immoo ilaalcha kana lamaantu jira jechuudha. Inni gara biraan waa'ee maatii ergamaa Phaawulos wanti nuyi ilaallu. Macaafa qulqulluu keessatti akkuma qabxii 2ffaa irra jiru Phaawulos waa'ee maatii ofii isaatii, waa'ee abbaa isaa fi haadha isaatii gadi fageessee maqaa dha'ee wanti inni barreesse hin jiru. Barreessitoonni gara biraanis waan barreessan hin qaban. Isa kana maqaadhaan dubbachuu dhiisan iyyuu malee immoo karaa gara biraa wanti nuyi baay'ee qabxii guddaa boonee ilaaluu dandeenyu jira. Fakkeenyaaf Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 5ffaa irratti akkas jedha Phaawulos. Dhaladhee gaafa 8ffaan dhagna qabadhe. Sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessaan dhaladhe. Abbaa koo fi haati koo Ibroota waan ta'aniifis ani Ibricha makaa hin qabneedha. Karaa seera eeguu immoo ani warra Fariisotaa keessaa tokko jedhee dubbata. Qabxii gurguddaa baay'eetu jira kutaa kana keessa. Fakkeenyaaf ani Israa'elii jedha Yihuudii ta'uu isaan dubbata. Sooriyaa keessatti dhalatu malee maatiin isaa abbaa isaa fi haati isaa Yihuudoota akka ta'an dubbata.
Yihudoota ta'anii immoo gosa eenyu keessaa akka ta'an gosa Biniyaam keessaa akka ta'an dubbata. Abbaa koo faati koo immoo Ibrootaa jedhee dubbata. Maqaadhaan moo dhiisan iyyuu malee qomoodhaan lammummaadhaan jarri kuni hundeen isaanii duriin isaanii maaliif biyya sana dhaqanii isa jedhu barreeffamoo dhiisu iyyuu malee Yihudoota akka ta'anii dubbata. Qabxii gara biraa immoo Phaawulos obboleettii qaba ture Yerusaalemii. Fakkeenyaaf ergamoota boqonnaa 23 lakkoofsa 16 irrattis immoo obboleettii tokko qaba akka tures immoo maatii isaa keessaa namni maqaa dhaame akka jiru ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Qabxii arfaffaan waa'ee maqaati. Ittiin waamama maqaa Phaawulos arfaffaan. Ergamaa Phaawulos macaafa qulqulluu keessatti hundumti keenya akka beennu maqaa lamaan beekama. Maqaa lama qaba. Maqaan inni tokkoffaan Saa'ol isa jedhudha. Saa'ol. Maqaan kuni namni kun akkuma irra deddeebinee jalqabaa kaasnee dubbachaa jirru Sooriyaa keessatti haa dhalatu iyyuu malee maatiin isaa Yihudoota waan ta'aniif maqaa Yihudummaa itti moggaasanii. Maqaa warra Ibrootaatii jechuudha Saa'ol jechuun. Maqaa kanaan xinnummaa isaatii kaasanii maatiin isaa itti moggaasanii. Akkas jechuun gaafa guyyaa 8ffaa yeroo gara mana qulqullummaatti geeffamee kittaanamee maqaa kanaan galmaa'ee beekamee jechuudha. Namni kun Saa'ol jechuun maqaa Yihudummaa isaati. Maqaan kun macaafa qulqulluu keessatti yeroo jalqabaatiif ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 58ffaa irratti yeroo Isxifaanos dhagaadhaan reebamee wareegametti maqaa dhaamee achirraa kaaseeti kan inni bal'inaan beekamutti ka'e. Saa'ol jechuun hiikaan isaa isa kadhannaadhaan argamee jechuudha. Afaan warra Ibrootaatiin hiikaan isaa isa kadhannaadhaan argamee jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo ergamaan kun amantoota ari'achuu gara Damaasqoo dhaqaa ture ifa guddaadhaan karaa irratti itti mul'ate Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'attaa jedhee maqaa kanaan waame. Maqaa kanaan bal'inaan beekama ture jechuudha namni kun. Kanaaf maqaan inni tokkoffaan namni kun qabu warra lamaanii keessaa tokko Saa'ol isa jedhuudha jechuudha. Maqaa gara biraan Phaawulos isa jedhuudha. Saa'ol maqaa Yihudummaa isaatiiti jenneerraa. Phaawulos immoo maqaa Roomummaa isaatiiti. Maqaa Roomummaa isaatiiti. Biyyi Sooriyaa bakki itti Phaawulos inni dhaladheera jedhee dubbatu kun bara sana keessa qaba warra Roomaa jala turte. Sooriyaa duwwaa otoo hin ta'in naannoon sun bal'inaanii bittaa warra Roomaa jala turan waan ta'eef bal'inaan aadaan warra Roomaa afaan isaanii wanti baay'een warra Roomaa ibsu sabaaf sablammoota naannoo sana jiran keessatti iddoo fudhatee baay'ee beekamaa ture. Namoonni dhimma itti ba'u turanii jechuudha. Kanaaf Phaawulos inni jedhu maqaa Roomummaa isaatiiti. Maatiin isaa maqaa Roomummaatti moggaasanii jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti maqaan kun yeroo jalqabaatiif ergamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 9ffaa irratti biyya Qophiroos keessatti taatee isaas hin dubbisuu dandeessu maqaa dhaamee achumaan beekame. Ergamoota boqonnaa 13 lakkoofsa 9ffaa irratti biyya Qophiroos keessatti beekame. Hiikaan maqaa kanaa afaan warra Roomaatiin xiqqaa jechuudha. Xiqqaa jechuudha. Egaa sila Saa'ol maqaa Roomummaa maqaa Yihudummaa isaatiiti jenne amma immoo Phaawulos maqaa Roomummaa isaatiiti jenne namoonni maal jedhu Saa'ol maqaa inni jedhu xinnummaa isaatii kaatee itti mogga'ee Phaawulos isa jedhu kana garuu guyyaa keessa edda inni guddatees ta'uu danda'a akka waan itti mogga'eetti ilaalama. Namichi biyya Qophiroos keessatti Phaawulos jedhee waame itti moggaase otoo hin ta'in isa Phaawulos jedhamee beekamu jedhee dubbate. Kana jechuun durumaa Phaawulos maqaa jedhamu qaba ture jechuudha Saa'ol. Itti mogga'ee caalaa guyyaa keessa maqaan kun kennameefii caalaa beektonni baay'een kan irratti walii galan lamaan saayyuu xinnummaa masaatii kaasee qaba ture Phaawulos. Garuu sababii Yerusaalemitti guddateef immoo Phaawulos isa jedhu caalaa lammii isaa saba isaa gidduutti guddate waan ta'eef Saa'ol isa jedhuuni beekamaa ture jedhu. Erga waamame booddee immoo edda kutaa kana keessattis maqaa dhaame booddee garuu Saa'ol isa jedhu caalaa
eeddanni hojii wangeelaatiif addunyaarra naanna'utti ka'e booddee Phaawulos isa jedhu turraa beekamee maqaansaa bifa kanaan beekamaa ta'ee nus ittiin barree jechuudha. Malee namni kun maqaa kana lamaan qaba ture. Qabxiin gara biraan shanaffaan waa'ee afaan namni kun dubbachuu danda'uuti. Ergamaa Phaawulos afaan meeqa dubbachuu danda'a? Ergamaa Phaawulos afaan 4 dubbachuu danda'a. Tokkoffaan afaan warra Ibrootaati. Afaan warra Ibrootaati. Macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 40 yoo ilaalle in arganna. Akkas jedha yemmus hangafichi kumaa loltoota Roomaa jechuudha. Haa ta'u dubbadhu ittiin jedhe Phaawulos buusaarra dhaabatee harkaan isaan hawwatee namoonni gab jennaan afaan warra Yihuudotaatiin dubbachuutti ka'ee jedha. Afaan warra Yihuudotaa dubbachuu danda'a ture jechuudha Phaawulos. Dubbachuu danda'a duwwaa otoo hin ta'in dubbisuus danda'a ture. Fakkeenyaaf mana hidhaa keessa taa'ee yeroo gogaa maramaa sana naaf fidaaf jedhee kakuu haaraa ture macaafichi. Kakuu haaraan immoo beekamaadhuma hamma bara Phaawulos ture yeroo muraasa duraatti afaan Ibrootaatiin barreeffame waan ta'eef dubbisuus danda'a ture jechuudha. Karaa gara biraa maatii isaarraas afaan kana dhaga'ee guddate waan ta'eef Yerusaalemitti guddate waan ta'eef maatii isaarraas dhaga'ee guddate waan ta'eef afaan kana dubbachuu danda'a ture. Qabxii gara biraan akka inni dubbachuu danda'u ibsu immoo fakkeenyaaf Gamaaliyaal birattan seera baradhee jedhe. Gamaaliyaal immoo afaan Ibrootaatiin seera barsiisa ture. Achitti baratee isas beeka ture. Hawaasa gidduutti yeroo guddates Yerusaalem keessatti Sooriyaatti dhalatu, Qiliqiyaatti dhalatu iyyuu malee kan inni guddadheera jedhu Yerusaalemitti waan ta'eef hawaasa gidduutti hawaasa afaan Yihuudotaa dubbatan gidduuttis immoo guddate Yerusaalemitti waan ta'eef afaan kana dubbachuus danda'a ture jechuudha. Kanaaf tokkoffaan afaan Ibrootaati. Lammaffaan afaan Araamaayikiiti. Phaawulos afaan kana dubbachuu danda'a ture. Macaafa qulqulluu irraa tarii Phaawulos dubbachaa ture jedhamee akka inni dubbatu qabxiin kana jedhamee kaa'ame jiraachuu dhiisuu danda'a. Namatu gara dubbachuuf dhiisuu ergamaa Phaawulos hin naqin fuula dura afaan Araamaayikii kun bu'uurri isaa eessa ture? Bara Phaawulos lafarra ture immoo maal fakkaata ture? Isa jedhu qabxii lamaan kana ilaalu. Afaan Araamaayikii afaan Yihuudotaa miti. Sabni kun dhaloota Kiristoos dura yeroo waggaa 70 Baabiloonitti booji'amanii turan achitti afaan kana baratan. Yihuudoonni baay'een afaan ofii isaanii irraanfatanii ijoolleen isaanii guutuutti afaan Araamaayikii kana biyya Baabiloon keessatti dubbatama ture waan ta'eef achitti baratanii yeroo gara biyya isaaniitti deebi'an baay'een isaanii afaan kana irraanfataniiru. Fakkeenyaaf yeroo Yerusaalemitti deebi'an baay'een isaanii irraanfatanii waan turaniif mana qulqullummaa keessatti yeroo sirni sagadaa sirni waaqeffannaa afaan warra Yihuudotaatiin geggeeffamu namni achi dhaabbatee warra hin beekneef immoo afaan Yihuudotaarraa gara Araamaayikii kanaatti hiiku tureera. Akkas jechuun sabni kun baay'inaan Araamaayikii dubbata ture jechuudha. Yesuus Kiristoos iyyuu Araamaayikii dubbata ture jedhama. Sirriidhuma kun. Fakkeenyaaf yeroo Yesuus Kiristoos fannifame fannoo irratti waa'ee du'uu isaatiif, waa'ee mootii ta'uu isaatii fi afaan ittiin barreeffame keessaa afaan kana jechuun bal'inaan dubbatama ture afaan kunii jechuudha. Kanaaf Phaawulosis egaa saba afaan kana dubbatu gidduutti guddate waan ta'eef Araamaayikii dubbachuu danda'a ture inni jedhu gaaffii hin qabu. Sababiin isaa bal'inumaan dubbatama ture waan ta'eef Yerusaalem keessatti jechuudha. Inni gara biraan sadaffaan afaan Giriikiiti. Afaan Giriikii dubbachuu danda'a Phaawulos. Eeyyee hundumaa afaanota inni dubbata jennee dubbachaa jiru kana keessaa afaan Giriikii dubbachuu isaa fi ragaa baay'ee qabna. Fakkeenyaaf tokkoffaa macaafni qulqulluun kakuu haaraa 27 afaan Giriikiitiin barreeffame. Barreessitoonni macaafa qulqulluu kakuu haaraa barreessan hundumtuu afaan Giriikiitiin barreessan 27. Phaawulos immoo 27 kana keessaa 13 barreesse. 13 afaan Giriikiitiin barreesse. Ittiin barreesse jechuun afaan Giriikii dubbachuus barreessuus danda'a ture jechuudha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. Ergamoota 9:29 irraa warra Yihuudotaa afaan Giriikii haasa'an wajjinis dubbatee
isaaniin morkachaa ture. Isaan garuu isa ajjeesuu yaalanii. Yihudoota garuu afaan Giriikii haasa'uu danda'u turan. Haa ta'uyyuu malee afaan Giriikii isaanis haasa'aniiru, Phaawulos isaanii wajjin dubbateera. Afaan Giriikiitii wajjin dubbatee jechuudha. Kan biraan ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 4 sanbata immoo mana sagadaa Yihudotaa dhaqee Yihudotaa fi Giriikota amansiisuudhaaf isaanii wajjin dubbate. Yihudotaaf Giriikota amansiisuudhaaf isaanii wajjin dubbate. Giriikonni jiru Giriikii haasa'uu danda'a ture jechuudha ergamaa Phaawulos. Kanaafi Phaawulos edda akkas ta'e egaa ittiin barreessee edda ta'e dubbachuu danda'a edda ta'e yeroo biyya Giriikii dhaqee biyya akka Qorontos fa'a yeroo dhaqee saba sanatti wangeela lallabuudhaaf hin rakkannee jechuudha. Falaasfota warra Giriikii kana wajjin haasa'uudhaaf hin rakkannee jechuudha. Yeroo biyya sana keessatti wangeela lallabaa ture hin danda'a ture afaan isaanii waan ta'eef. Kan biraan afaan inni arfaffaan akkuma afaan Araamaayikii hin dubbata ture jedhamee kutaan macaafa qulqulluu yookaan luqqisiin taa'e hin jiru. Haa ta'uyyuu malee agarsiiftuuwwan gurguddootu jiru akka inni afaan warra Roomaa dubbachuu danda'a ture. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 24-30 yoo ilaalle akkas jedha. Kutaan kun akkas jedha. Hangafichi kuma Phaawulosiin lafa buufata loltuutti geessanii warri Yihuudotaa sababii akkas isatti qaraananiif baasuudhaaf qacceedhaan reebanii akkasa qoran abboome. 25ffaan akkas jedha. Yeroo isa reebuudhaaf Xeephaadhidhanitti Phaawulos hangafa dhibbaa isa achi dhaabatuun Phaawulostu dubbachuuf adeemaa jechuudha. Nama Roomaa tokko firdiinis kan ittiin faradamin reebuun seeraa jedhee Phaawulos hangafa dhibbaa warra Roomaa gaafate. Maaliin gaafate? Yookaan namichi kun afaan Phaawulos haasa'u Araamaayikii Yihuudii yookaan Giriikii haasa'utu irra jira yookiin immoo Phaawulos afaan warra Roomaa haasa'uu danda'utu irra jira. Haa ta'uyyuu malee namichi Roomaa kun afaanota biraa haasa'e jechuu caalaa bitaa jiru, afaan ofii isaanii babal'isaa jiru, siyaasa qabatee waan hundumaa qabatanii jiru waan ta'eef warri Roomaa qaamni biraan afaan isaanii dubbachuutu irra salphaadha. 26 irratti hangafni dhibbaa sun kana yemmuu dhaga'e amma gaa Phaawulosiif hangafa dhibbaa gidduutti haasaan itti fufeera. Gara hangaficha kumaa dhaqee maal gochuuf jetta namichi kunoo nama Roomaatii ittiin jedhe. Amma Phaawulos asitti waa'ee lammummaa isaatii himachaa jira. Lammummaa isaa wanta ibsu keessaayyuu tokko immoo afaan ulaagaalee tokko ta'uu danda'a. Ani lammiidha jedhee dubbachuudhaa fi afaan warra Roomaa dubbachuun isaayyuu immoo qabxii tokko ta'uu danda'a. Lakkoofsa 27ffaa irratti kanaafis hangafni kumaa kun gara isaa dhaqee Phaawulosiin anattimi ati dhuguma nama Roomaatii ittiin jennaan inni immoo deebisee eeyyee jedhe. Amma gaa falmiin kun afaan maaliin geggeeffame? Afaan warra Roomaatiin geggeeffame nu jechisiisaa isa jedhudha jechuudha yaadni kun. Hangafichi kumaa sun 28ffaa irratti dabalee nama Roomaatti lakkaa'amuu koo ani horiidhaanan bitadhee jennaan Phaawulos immoo ani garuu ittiin dhaladhee jedhe. Akkas jechuun afaanichas beekaa jechuu isaatii jechuudha. Kanaaf Phaawulos afaan warra Yihuudotaa dubbachuu beekaa, Araamaayikii danda'a, Giriikii danda'a, afaan warra Roomaas dubbachuu danda'a ture jechuudha. Qabxii gara biraan ja'affaan nuti isa dhumaa boonee ilaallu maqaa waamicha tajaajilaa Phaawulos isaa ergamaa jedhudha. Maqaa isaa olaalleerraa Saa'ol yookiin Phaawulos ergamaa inni jedhu immoo maalodha? Macaafa qulqulluu keessatti bal'inaan maqaa nama kanaa ergamaa Phaawulos jennee hubanna. Garuu ka'umsi isaa yookaan dhufaatiin isaa baay'ee ifaa ta'e macaafa qulqulluu keenya keessa jira. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15ffaa irratti yeroo otuu Phaawulos Damaasqoo kiristaanota ari'achuudhaaf dhaqaa jiru Yesuus Kiristoos waaqarraa ifa guddaadhaan itti mul'ate. Namni kun hin kufee seenaan isaa bal'inaan ergamoota 15 keessa jira. Achii ka'ee yeroo inni Damaasqoo lixee bartuun Anaaniyaas jedhamu tokko immoo mana waldaa Damaasqoo turte keessa tureera. Waaqayyo Anaaniyaasitti dubbate akkas jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irratti gooftichi garuu
Anaaniyaasitti dubbata gaama. Dhaqi inni mi'a hojii kootiiti. Isa saba warra Waaqayyoo hin ta'in duratti gaafuma waamame isuma jalqabaa Phaawulos gaafuma waamame gaafuma jireenyi isaa gara jijjiiramootti dhufee kaayyoo Waaqayyootiin isa waame inni hangafniif inni jalqabaa tokko warra saba Waaqayyoo hin ta'initti mootota duratti namoota Israa'el durattis maqaa koo beeksisuudhaaf ani fo'adheeraa jedhe. Jalqabuma yeroo waame Waaqayyo Yesuus Kiristoos warra Yihuudotaatti otoo hin ta'in warra ormaatti wangeela akka inni lallabuuf dhaqee ergamee fakkeenyaaf waa'ee ergama isaatii yookaan missionarii journey ergamaa Phaawulos itti fufnee ilaalla gara fuula duraatti waan ta'eef eenyutti gara eessaatti ergamee isa jedhu bal'inaan achirraa yeroo ilaallu hubachuu dandeenya. Phaawulos adda durummaadhaan ormootaaf waamame kan inni ergame wangeela lallabaa ture Yihuudota keessatti otoo hin ta'in gara bakka biraatti warra Waaqayyoon hin beekne warra ormoota jedhamanitti ture waan ta'eef waa'ee maqaa ergama tajaajila isaatii yookaan waamicha tajaajila isaatiis dhufaatiis akkasitti hubachuun hin danda'ama. Egaa barumsi keenya har'aa waa'ee jireenya ergamaa Phaawulos ilaalchisee waliin ilaalaa turre hanga ammaatti kan ture fakkaata. Waan nu hordoftaniif fayyaa Waaqayyo isin eebbisu. Torban itti aanu immoo barumsa kan biraadhaan wal argina. Nagaadhaan tura.